Ummanni jimma kaasaa altayyaqunyin ummanni akkamitti kaasaa gaafata milishaan irra taa'eeti rasaasa matan naqa yoo irraa qabattan fuudhaati miseensa sun keessanii waabsaa jiin malleen Jawaar Mohaammed ka mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy qabaatee jiraate fuudhee Dammaqaa Nagaasaatiif Habtaamuu Lammuutiif kan ፋኖ መሪዎች ወጥተው አንደራደርም ምናምን ሲሉ ያወገዛችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ትክክል አይደለም። Tole har'a dubbiiwwan jajjabduu gamaa gamanaa walitti qabadhee jechuudha. Viidiyoo isaanii wajjin walitti kuusee isiniif dhufee jira jechuudha. Jalqabarratti kan isin agarsiisu Jawaar Mohaammed Dr. Abiy Ahmed Aliitiif jechuudha. Deebii bifa aariin guutameen deebisee fi jira. Kan biraa immoo lammaffaratti kan isin agarsiisu Dr. Tsaggaayeen kanaan dura biyya diiga kan jedhu immoo amma gaabbee jira. Indiigu akka waan jedhutti deebi'ee jira waan ta'eef isallee isin biraan kan itti aansee immoo karaa nagaatiin qabsaa kan jedhu namni siyaasaa Lidatu Ayyalee jechuudha. Faannoo deeggaruu ifaan ifatti agarsiisee jira. Waan kanallee viidiyoo qabachuudha kallattimaan isin agarsiisa. Warri kenna waan akkanaa kana qabatee gaafa dhufu dhagayii dhageessisi jedha. Afaan sooshaal miidiyaatiin immoo laayik sheer koomentii godhu jechuudha. Kanaaf isinillee laayik sheer koomentii gochuu hin dagatinaa. Akkuma jalqaba irratti tuquuf yaaletti jechuudha. Dubbiiwwan jajjabduu tanaa tokko tokkoon viidiyoo isaanii wajjin kan isin dhageessisu ta'a. Isin immoo haga dhumaatti na wajjin akka turtan abdii guddaa isin irraa qaba jechuudha. Ani shaalloo dhala deebi'a shaalloo Oromooti jechuudha. Kanaaf sheer laayik koomentii gochuu hin dagatatti kan isin dhageessisu. Akkuma beektan jechuudha Dr. Abiy Ahmed Ali gara Jimmaatti deemee jira. Anillee waan san irratti viidiyoo isinii hojjedhee jira. Viidiyoo san laaluu hin dandeessanii achi deemee immoo haasa'a taasisee jira jechuudha. Haasa'a inni taasise keessaa uummanni Jimmaa gaafa koriidariif jennee mana isaa gaafa diinu iddoo awwaalchaa gaafa diinu waa tokkollee mormii hin agarsiifne. Kaasallee daangaa kaasallee nu hin gaafanne. Yaada qabnaa yaada keessa sani hujira oolchaa jedhee nu eeyyame kan jedhu yoo ta'u Jawaar Mohaammed immoo bifa aariin guutameef Dr. Abiyyiidhaaf deebisee jira jechuudha. Jawaar Mohaammed kan inni jedhee uummanni ni sodaate, milishaa sodaate, milishaa ni ajjeesa, milishaa ni rukutaa, eessani mormata uummanni kan jedhu jechuudha. Deebisee jira dubbintu jechuudha. Wal mormuu fakkaata akka yeroo filannoo horii gahee waan fakkaatti. Mee jalqaba irratti immoo viidiyoo Jawaar Mohaammed kana dhageeffanna jechuudha. Mee haa dhageeffannu. Jimma kaasaa altayyaqunyin uummanni akkamitti kaasaa gaafata milishaa magaalaa guutuu diiganii fixanii sir. Did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Ako kayo natin udate. Magalat din ko agaro uradno, galon sa uradno. Manni kayo karang or. Nagandi kayo. Dukan din kasama chumijiran. Kana diigan. Ummanni jimma. Kasal tayo kunyin. Ummanni akamit kasal ka bata milishan irra taa'ee rasa sa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wani dubbatu jirruuf dhiibbaa godhu jirru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. It's a must. Lolli dhaabbachuu baannaan foora waan kee keessan hin kasaalina. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa Gojjam irraa Wallagga. Kana fakkaataa akka isin argitan kanatti jechuudha bifa aariin guutameen kan inni deebisaa jiru waan filannoof waliin dorgomaa jiran fakkaata jechuudha. Kana biraatiin immoo akkasumallee Jawaar Mohaammed jechuudha. Kanaan duratti Jawaar Mohaammed kan mootummaa mormuuf jechuudha birriin biliyoona haga kanaa mootummaa waan irraa qabee fi birrii kanaaf jecha aareetiin gara mormiitti gale kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha baay'inaan kan faca'edha jechuudha. Waan saniif illee birriin mootummaa Itoophiyaan irraa qabe yoo jiraate deeggartoota isaanii Habtaamuu Lammuutii fi Dammaqaaf haa kennu waan jedhu kaasa jechuudha. Mee viidiyoo kana ammallee deebinee waliin dhageeffanna. Dhageetiin jira. Mallaqa biliyoona waliin galle malee isaanis biliyoon tokko biliyoon lama biliyoon 20 irraa qabannee jiran. Yoo irraa qabattan fuudhaati miseensa sun keessanii waabsaa jiin. Malleen Jawaar Mohaammed ka mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy qabaatee jiraate. Fuudhee Dammaqaa Nagaasaatiif Habtaamuu Lammuutiif kan hayyama kennee jira dhibbarra araabsuuf. Kan itti aanu waa'ee Dr. Tsaggaayee Araasaati. Akkuma beektan
Dr. Saggaayee Araarsaa kanaan duratti oluma baheetu maali biyya tana diiguu qabaa inuman sanuu kophaa hojjedhe inuman diiga biyya tana hin dhiisoo badan jedheetiniin ol baheeti hin beeku an Ameerikaan amma mataa keessa rukutuun qabdu na fakkaate Ameerikaan mataa keessa qabuun qabdu na fakkaate as deebi'ee immoo hayi biyyi duraayyuu diigamtee jirti biyya maal yoo tokko maal na fakkaate aktivistoonni keenya kun yookaan immoo hayyoonni keenya kun osumatti yaadi waan waltajjiiratti ol baanii haasan na fakkaata deebi'anii immoo maal jedhanii ni gaabbuu jechuudha amma gaabbee jira Dr. Saggaayeen gaabbee jira biyyi duraayyuu diigamtee jirti maal isii diiga meebii Jawaartu Loreeni meebii Ameerikatti qomataa keessa qabu waan isaan beekan abbaa Loreen jechuudha amma deebi'ee gaabbee jira jechuudha amma immoo gaabbii agarsiisee jira meeqa waan inni jedhe kana viidiyoo isaa haa dhageeffatu. Dhuunfatti nan diiga jedhee hin diigna jechuu qaba jedhee akka jedhanii haasaan sana akka gaafitti illee kaasuun ulfaata garuu walumaa galatti yoo deebisuu barbaadan deebisuu dandeessu maaliif akka dhuunfaatti nan diiga jedhaa hin diigna maaf hin jenne kan jedhan namoonni jiru garuu walumaa galatti biyya ijaaruurra biyya diiguutu salphateet biyya diigna jedhanii Dr. Saggaayeen kamtu salphaadha biyya ijaaruudha immoo biyya diiguutu salphaadha haala amma jiru kanaanis hin danda'amaayi gaafa diigamtu immoo irratti diigamti sanaaf qophii akkamii qabnaa jedhu. Biyya diiguun biyya jirtu irratti biyyattiin hin jirtu amma gaafa biyyi jechuun akka hawaasa siyaasaatitti wal bira dhaabbatee kan jiraatu jechuudha. Hawaasni tokko hawaasa kaan irratti ka'ee isiniin lafarraa haa xawaa isiniin fixaa isin dhumtan malee biyyattiin kun jiraachuu hin dandeessu kaansariin biyya kanaa isinii onagaawayaan እናትህ nagaawayaan እስኪጠፉ ድረስ gaafa jedhame gaafa Oromoon gara Madagaskaaritti adeemu jedhame akka hawaasa siyaasaatitti political communitytitti gaafas diigamee jira. Dhuguma dubbachuuf biyyattiin kun seeraa feeraan biyya fedhii uummataatiin inni dhumaa waa'ee lidatuuti garuu immoo dhumarratti waan tokko waan jabdu tokko qaba waan isin timuu barbaadu tokko jechuudha isillee achumaan faana dhageeffattanii waa'ee lidatuuti wal qabatee lidatuun akkuma beektan jechuudha nama siyaasaa nama jabaadha karaa nagaatiin qabsaa jedha. Garuu immoo karaa nagaatiin jedhanii jechuudha namoonni siyaasaa kun yeroo baay'ee waraana wajjin hidhata kan qaban jechuudha lidatuun maal jedha jechuudha faannoo mormuu hin qabdanii faannoon karaa nagaatiin hin galuu yoo inni jedhe mootummaa wajjin hin mari'adhu yoo inni jedhe mormuu hin qabdanii deeggaruu qabdu jechi isaanii jecha sirriitii jedhe asiin qabsaa'aa karaa nagaati asiin immoo maal deeggara jechuudha hidhannoo deeggaraa jechuudha. Rakkoon namoota siyaasaa Itoophiyaa isa kana bakka lama dhaabbatu jechuudha. Bakka lama dhaabbachuu hin ta'u yookaan immoo gara hidhannootti cituudha yookaan immoo karaa nagaatiin qabsaa'uudha jechuudha. Mee waan namni kun jedhe dhageeffannee waan dhumarratti isinitti himuu barbaachisan immoo isinitti himee ka addaan baanu ta'a mee haa dhageeffannu. ከመጀመሪያው ጀምሮ እኔ ብቻ አይደለሁም አሁን እዚህ ውስጥ የማያችሁ አንዳንድ ሰዎች ፋኖ መሪዎች ወጥተው አንደራደርም ምናምን ሲሉ ያወገዛችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ትክክል አይደለም፣ ስህተት ነው። እንደውም አንዳንድ የፋኖ አመራሮች አማራጭ ነው ብለን የምናምነው የትጥቅ ትግል ነው፣ ተገደን አይደለም፣ ምርጫችን ሆኖ ነው የምንቀጥለው፣ ወደፊትም በድርድር አይደለም በትጥቅ ትግል ነው ካሉ አትሊስት አስተሳሰባቸው ወጥነት ይኖረዋል። dhumarratti kan isinitti himuu jechuudha waa'ee muummicha ministeera Itoophiyaa kan duraanii Hayilamaariyaam jechuudha. Anillee waa'ee nagaa kana wal qabatee waan dubbate qaba jechuudha. Amma lolli dhaabbachuu qaba wal nyaannee jirra namni miidhamin hin jiru jechuudha. Qaala'insi gabaallee baay'ee dabalee jira uummanni miidhamee jira. Kanaaf amma araaramuu qabna biyya keenya keessatti nagaa buusuu qabna jechuudhaan dubbatee jira. Waan kanallee ዲቆሲ ቪዲዮ ሲንጠገሲሴ ሰኒን ቦለ ነገር ሲጣመደ ካዳም ባሩ ታች ችግር አለ ኢንፍሌሽን አለ በተለይ የዳውን የህብረተሰብ ክፍል በከፍተኛ ደረጃ ይጎዳል እየጎዳም ነው ያለው ደሞዝተኛን ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል ኑሮ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እንኳን ሌላው ሰው እኔም በግሌ በቤቴ ውስጥ የማወጣው ወጪ ያውቃለሁ እኔ እንደዚህ የማወጣ ከሆነ ሌላው ሰው ምን ሊያወጣ ይችላል ብዬ ሁሌ ገምታለሁ ስለዚህ ከዚህ ችግር መውጣት እንድንችል የጋራ ህብረት ትብብር ያስፈልጋል
ባይ ባይ ነጋታ ነጋኑ ጅራዳ ሀገየሮ ፉልት ደቢኑቲ ሲኒሞ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹን ደገትና ባይ ባይ